godhameef karaa addaan waaqa gaarii goonee galateeffannaa. Waaqayyo obboleessa keenya si haa eebbisu jechuun jaalladha. Qorannaa keenya guyyaa har'aa gaaffii kaleessa gaafatameen jalqabnee kutaa hafe itti fuuna kutaa lammaffaa Qolaasiyaas boqonnaa 3 jechuudha. Gaaffiin akka gaaffiitti ka'ee ture Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti dubbii jiru yaada biraa wajjin wal qabsiifamee ka'ee ture. Mee dubbiseen gara yaadaatti dhufa. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessaa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas, qooqa garagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa jedha. Isa kana faarsaa 150 yaada jiru wajjin wal qabsiifamee akkamitti ilaalamaa, akkamitti faarfannaa, akkamitti waaqeffannaa, haalli waaqeffannaa akkam ta'uu qaba, haalli faaruu akka Daawit itti jedhe sanitti ta'uu qabu, akka biraatti ta'uu qaba yaada jedhudha gaaffiin Daagim kaase. Akkasimi Daagim? Tole. Faarsaa 150 jalqabadan ilaallee kaaneeti yaada tokko tokko irrattiin macaafa qulqulluu irraa ilaalleetiin jenna. Faarsaa 150 irratti iddoon faaruun kun itti ta'e eessadha yeroo jedhu yeroo baay'ee tokko tokko namoonni yaada garaagaraa kennuudhaaf yaalu. Faarsaa 150 irratti actually iddoon inni itti waaqessaa ture lakkoofsa tokkorraa maal jedha? 51 irraa. Waaqayyoon jajadhaa. Iddoo isaa isa qulqullaa'aa keessatti Waaqayyoon jajadhaa. Bantii Waaqaa isa humna qabeessa keessatti isa jajadhaa jedha. Achi gassiqee maaliin akka jajachuu qabnu erga dubbatee ka'een boodatti lakkoofsa 6 irratti wanti hafuura baafatu hundinuu Waaqayyoon ajajatu. Waaqayyoon maal godhaa jedha? Jajadhaa jedha jechuudha. Tole akkamitti Waaqayyoon waaqeffanna ka jedhu kuni waan Daawit kaa'edha. Akkatti Daawit galateeffachuuf namaanillee galateeffadhaa jedheedha. Mee gara biraatiin immoo macaafni qulqulluun maal jedha? Wanti Daawit macaafa qulqulluu keessatti qajeelaanis wanti qajeelaan taanis hedduu barraa'eera. Sababni isaa hunduma kennaafuu maal haa ta'uuf? Barnoota haa ta'uuf. Barnoota haa ta'uuf. Fakkeenyaaf Daawit haadha manaa naannoo gara 300-700 gara 1000 jala dhiyaatu akkasini. Salomoonis akkasuma, Daawitis akkasuma. Daawitis haadha manaa baay'ee qaba. Kan fuudhee haadha manaa godhate, kan fuudhee haadha manaas hin godhanne jechuudha. Garuu Waaqayyo waa'ee isaa kana hundumaa yeroo barreessu fakkeenyaaf haadha manaa abbaa manaa isaa ajjeesee Uriyaa haadha manaa isaa fuudheera miti. Kun macaafa qulqulluu keessatti barraa'eera. Waan inni godhe hunduma gochuu qabna jechuudha. Mee kana yaadatti qabadheeti. Kallattii biraatiin macaafni qulqulluun hoo maal jedha? Ragaa 2 yookaan 3 deeggaramuu qaba jechuudha. Waan tokko fudhachuudha. Weight of evidence waan jedhutu jira. Waa'ee biraa fakkeenyaaf macaafa lallabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa maal jedha macaafni qulqulluun? Tuqaa tokko tokko akka ilaalu barbaadeeti. Mana Waaqayyootti yommuu ollittu miila kee eeggadhu. Dhaga'uudhaaf olliti. Dhaga'uun aarsaa isa warri gowwoonni dhiyeessan irra caalaa. Isaan waa namaa akka hojjetan iyyuu hin beekanii. Afaan keetiin hin ariifatin. Waaqayyo duratti waan dubbachuudhaaf yaadaan hin jarjarin. Waaqayyo waaqa irra jira. Ati garuu lafa irra jirta. Kanaaf dubbii kee muraasa haa ta'u. Baay'inni hojii abjuu namatti fida. Haasaan nama gowwaa dubbii baay'inaan beekamaa jedha. Maal jedhaa? Yooma dubbattuyyuu maal jedhi jedha? Suuta jedhi. Hin ariifatin. Ejjannaa miila keellee maal godhi? Eeggadhu. Kun mana qulqullummaa Waaqayyoo yeroo seentu jedha. Tuqaa tokko lallabni akkasitti ka'a. Isaayyaas immoo boqonnaa 42 lakkoofsa 1 irraa akkana jedha Isaayyaas immoo. Waaqayyotti fufee kunoo garbichi koo inni an olol qabu, inni an fuudhe, inni an jaalladhu isa kana. Ana hafuura koo isaaf kenneera. Okay. Inni firdii qajeelaa saba isaa irratti maal godha jedhe? Hin baasa. Inni hin iyyu, hin wacu, sagalee isaas karaa irratti akka dhagamu hin godhu.
inni jajjabaa burukfameeyyuu burukfameen cabsu. Fo'aa isa seequ hin dhaamsu. Inni amanamummaadhaan maal kenna jedha? Firdii kennaa jedha. Dhimma firdii jedhu kanas dhimma hafuurri koo isarra buufata jedhu akkasin yaadannaa qaba. Lallabni akkas barreesseera Salamoon jechuudha. Isaayyaas immoo bifa kanaan barreesseera. Amoos immoo bira dhadhame. Amoos boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa gad dubbifna. 6:3 irraa isaan guyyaa hamaa achi fageessuu hin yaadu jedha. Guyyaa hamaa achi fageessuu hin yaadu. Wanti hamaan nama irratti dhufu garuu akka dhiyaatu hin godhu. Isin siree ilkaan arbaa irraa ciiftanii iddoo ciisichaa keessan irras isinitti tolee hin diriirfattu. Hoolota keessaa warra xoxobbee tuntunnoo keessanis warra coccoomoo nyaattu. Isiniif wayyoo. Isin sagalee masiinqoo waan waa'ee hin baafneen hin weeddiftu. Daawitiif fakkaachuufis mi'a ittiin weeddisan hin baaftu. Isin daadhii wayinii sondoodhaan dhuguuf dibata isaa keessatti caalu dibuuf malee badiisa sanyii Yoosef irratti dhufuuf jiru maal hin gootan jedha. Hin gadditanii. Kanaafis isin warra booji'amaa dura buutanii gara booji'amuu hin dhaqxu. Inni isin nyaattan dhugdan isinitti tolee iddoo ciisichaa keessa irra diriirfattaniis ni nafaa jedha. Amma dhimma murtee wajjin wal qabatee dhimma badiinsa dhufu wajjin wal qabatee yaadaan jirtanii akka waan isinii toleetti maal taataniittu boqattaniittu akka daawwitii fakkaachuudhaaf meeshaa muuziqaa maal gootu walitti qabdu jedha. Okay? Kun waan qajeelaa kan taane badiisa dhufuuf jiru irratti xiyyeeffachuu akka qaban yeroo lafa koo argine jechuudha. Inni kan biraa Eeliyaas yeroo boolla keessatti dhokatee ture argama waaqaa adda baafachuu gaafa barbaade qawqawween hin ta'e, bubbeen hin ta'e, humni guddaan hin ta'e, ibiddi hin ta'e achi keessa waaqayyo jiraa jedha. Hin jiru. Garuu mootuu iddootti tasgabbiin ta'e yeroo tokkotti maal ta'e hasaasiin gabiin ta'e jedha. Okay? Hafuurri waaqayyo akka argamni waaqayyo dhufe beekee maal ta'e Eeliyaas gadi ba'e jechuudha. Gadi ba'e. Agammaa tuqaa kanneen hundumaa laalaa akkamitti akka ta'u lafa kaa'a. Inni biraa waaqeffannaan ergamoonni godhan waaqeffannaa akkamiiti? Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa gad dubbifname lakkoofsa 2 irraa kanan barbaade. Bara Uziyaan mootichi du'ee gooftichi teessoo dheeraa ol ka'aa irra taa'ee andaara uffata isaas mana qulqullummaa guutee nan argee jedha mul'atan. Suraafel isa gararraadhaan hin dhaabbatanii tokkoon isaanii kochoo 6 qabu turanii. Kochoo 2 fuula isaanii, kochoo 2 miila isaanii hin golbobu turan. Kochoo 2 hin balali'u turan. Walitti labanii qulqulluudha waaqayyo gooftaan maccaa. Guutummaan lafaas ulfina guutuudhaa hin jedhu jedha. Jecha kana mul'ata boqonnaa 4 irratti qulqulluu jedhanii manguddoonni 24 busaawonni 4 gombifanii waaqayyoof yeroo sagada argine hin jenne jechuudha. 5:13 irratti immoo hoolicha wajjin yeroo sagada argine. Kanaaf sagadaaf fuula waaqaatti gaafa dhiyaan akka ergamootaatti taana jedhamiti samiitti yeroo ganu. Waaqeffannaan isaanii waaqeffannaa kenna jechuudha. Ejjannaan miila kennaa eeggamuu qaba. Dubbiin kenna to'atamuu qaba. Sagalee tasgabbiidhaan godhuu qabna. Haala waaqeffannaa bifa kanaan ka'a jechuudha. Ragaan kun hundi uduu jiru isa Daawit moo'insaa yeroo galee faarfate ragaa waaqeffannaa kenna gochuu hin dandeenyu. Yoo dhuguma macaafa qulqulluu qabannu ta'e kun ragaa meeqa dhiyeesse? 4 yookaan 5. Waa'ee waaqeffannaa dhiyeessu namoonni eenyu qofa dhiyeessu? Daawitiin qofa dhiyeessu. Iddoo biraas iddoon dhiyeessan jiraa? Hin jiru. Kanaaf ragaan weight of evidence jedhu nu geggeessa jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun wanti iddoo adda addaatti Daawit waraana qabaa ture. Waraanarra ture. Waraanicha mo'atee mana qulqullummaa keessattis haa ta'u bakkeettis haa ta'u waraana erga mo'ee ka'een booda waan inni faasaa turedha jechuudha. Achi yeroo galaa ture haati manaa isaa milkooliyyuu kasa tuffatte. Nu waraanarra jiramu waraanarra hin jiru. Waraana hafuurarra jira. Waraana hafuurarra jira. Hin moola. Yoo moones akka ittiin waaqeffannu ergamoonni akka itti waaqeffatanii waaqeffanna. Kanaaf waan
godhame hundumaa qajeelaadhaa as appilaayi gochuu dandeenya wanti jedhu hin jiru ragaan barraa'ee waan jiruuf jechuudha. Maatiyoosis tuqeera tibbeessu. Maatiyos 12 seenaa kana. 12 qaba. Maatiyos 12 yaa waaqayyo isin eebbisu achirrattis Kiristoos akkamitti akka jedhu yeroo kaaseetiin jedhu argineetiin jenna itti dabaluu dandeettu dubbadha. Lakkoofsa 17 kaasee kun Isaayyaas raajichaan dubbatamee raawwachuudhaaf ta'e. Innis ilaa hojjetaa koo isa an fo'adhee isa jaallatamaa kan kootiiti. Isa lubbuun koo itti gammadde. Hafuura koo isarra nan bulchaa. Inni saba hundumaatiif firdii qajeelaa in labsaa. Inni hin wacu hin caraanus. Namni tokkollee karaa keessatti sagalee isaa hin dhaga'u. Firdiin qajeelaan akkamoo amma godhutti inni jajjaba buruqfamu hin cabsuu. Fo'aa ibsaa isa seequs hin dhaansu kan jedhuun jira yeroo hafuurri yeroo darbe isa dubbanne bifa gugeetiin dhaqee rakkoo gaafa gooftaan ciwwame natti fakkaata iddoon kun zoon sirriitti qaquudha baatte. Ameen. Waaqayyo isin eebbisu. Raajiin Isaayyaas boqonnaa 42 irratti dubbate asitti raawwate jechuudha. Kiristoosiin irratti raawwate jechuudha. Kanaaf nullee foormulaa nu fudhan foormulaa Kiristoosiiti. Foormulaa kana malee foormulaa biraa miti jechuudha. Kanaaf kun deebii qajeelaa ta'a jedhee yaada. Yaadni dabalataa jiraate yeroo biraa gabbisuun hin danda'amu. Tole daagin booda diil gochuu dandeenya yoo tarii wanta jiraate. Okay, siif deebi'ee. Ayaan gaaffii namoonni al tokko gaafatan akka waldaa keessanitti maaliif hin shubbifamanii maaliif hin faarfatamu kan jirudha malee. Yaadi kun hubatamaadha naannan beeka. Waaqayyo si haa eebbisu. Yaada bareedaa kaaftee eebbifamii. Tole itti fufnee 18 irra yaada jiru akkana jedha. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetiif maal haa taatu jedha. Abboon Qolaasiyaas boqonnaa 3:18 ittiin deebi'e. Icciinni kun dubbii baay'ee murteessaadha. Mee Efesoon boqonnaa 5:22 bira dhanna. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irraa yaada tokko ka'a. Achiin booda gassidnee waa laalla. Haati manaa akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtu abbaa manaa isheetiif maal haa taatu jedha. Haa abboomamu. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e abbaan manaa mataa haadha manaati. Kiristoos fayyisaa waldaa kiristaanaati. Waldaan immoo dhagna isaatii jedha. Okay. Kan biraa immoo tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti yaada tokko kanaan duras ilaallee turre. 11:3 irraa ammas immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa, abbaan manaa mataa haadha manaa, Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uusaa akka beektan barbaada jedha. Qajeelfamni kuni orderiin kun gadhiifamuu hin qabu jechuudha. Mataan dhiiraa eenyudha? Kiristoos. Mataan haadha manaa hoo abbaa manaati. Mataan Kiristoos yoo eenyudha? Waaqayyo abbaa. Orderiin kun walii gadhiisuu hin qabu jechuudha. Namoonni orderii kana gadhiisanii gaafa tokkummaa haati manaatiif abbaan manaa qixxeedha haati manaas bulchuu dandeetti jedhanii warra haati manaas yookaan dubartiinis luba ta'uu hin dandeetti jedhanidha. Kun waldaa keenya keessatti mormii guddaa ta'a. Dubartiin luba ta'uu hin dandeettu. Dubartiin jaarsa waldaa ta'uu hin dandeettu. Geggeessaa ta'uu hin dandeettu. Geggeessaan eenyu ta'uu qaba? Dhiira ta'uu qaba. Macaanni qulqulluun qulqulluu kan ta'e kan haadha manaa tokko qabu jedha miti. Kun qajeelfama macaafa qulqulluuti jechuudha. Qajeelfama karoora fayyinaati. Tole gaafa waa'ee gaa'elaa dubbatu Efesoon boqonnaa 5 keessatti gara dhumaatti waan tokko dubbata. Mee lakkoofsa 31 irraa dhaqnee dubbifna 31 amma 33. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 31 amma 33. Caaffanni qulqullaa'aan sababii kanaaf dhiirri abbaasaa fi haadha isaa dhiisaa. Haadha manaa isaatti maxxanaa. Isaan lachanuu foon tokkoon ta'uu jedha. Walitti maxxanuu jedha miti. Iddoo kana itti deebina. Efesoon kana itti deebinee xumurraa. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 17 dhaqnee iddoo tokko laalla. Kanatti deebina. 17
Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 sorry. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 naannoo lakkoofsa 10tti akkana jedha. Akkuma an abboomee abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaatti qabamee jiraadhu isaan abboomii koo hundumaa yoo eegan jaalala kootti qabamanii hin jiraatu jedha. Amma Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 dubbise. 10? Boqonnaa 15 lakkoofsa 10. Yaanni itti qabamee jedhu kuni itti abaayidiin jedha. Itti qabamu abbaa kootti akkuma hin qabamee jiraadhe. Karaa biraatiin Waaqayyo mataa Kiristoosiiti jennee irra miti ree. Kiristoos guutumaan guututti eenyutti qabatee jira jechuudha. Abbaa isaatti. Nutis guutumaan guututti eenyutti qabannee jiraachuu qabna. Kiristoositti. Haati manaa immoo eenyutti qabattee jiraachuu qabdi. Abbaa manaati. Ordiriin kuni jedhamee Efesoon irratti waan jedhu mee dhaqalaala waan nama ajaa'ibu. Dhimmi kun icciita gadi fagoo qabaa jedha. 32 irraa. Efesoon boqonnaa 32. Dubbiin kun dhoksaa gadi fagoo of keessaa qabaa. Inni waa'ee Kiristoosii fi waa'ee waldaa kiristaanaa maal godha jedhaan in dubbata jechuu kooti. Kanaaf Kiristoos mataa waldaati yeroo jedhu waldaa akka mataatti geggeessuu kan qabu eenyudha jechuudha. Dhiiraa jechuudha. Yaada kana walii gallee caaffanni qulqullaa'an sababii kanaaf dhiirri abbaa isaaf haadha isaan dhiisa. Haadha manaa isaa wajjin ittaan maxxanaa isaan lachuu maal ta'u jedha. Foon tokko ta'u. Kanaaf dubbiin kun dhoksaa gadi fagoo of keessaa qabaa jedhaan. Innis waa'ee Kiristoosii fi waa'ee waldaa kiristaanaa in dubbata jechuu kooti. Maal jedha qara yeroo dubbifne? Kiristoos mataa maaliiti? Mataa waldaati miti? Iddoo biratti immoo Kiristoos mataa eenyuti jedha? Mataa dhiiraati jedha miti? Kanaaf waldaa irratti mataa ta'ee geggeessuu kan danda'u, jaarsa waldaa ta'uu kan danda'u, luba kan ta'uu danda'u eenyu qofaadha jechuudha? Dhiira qofaadha. Dhiira jechuudha. Ordiriin kun wal jala dhufuu hin qabu. Amma as qofa miti. Jeneraal Konfiraansii irratti bara 2015 jalqabee amma dheengadda walgahii ji'a tokko ture ji'a iyyuu waan ga'e natti hin fakkaatu ta'e irrattis ishuu guddaa ture. Dura Noorz Ameerikaan diviizhinii Noorz Ameerikaa akkuma jiruun dubartiin lubas paasteris ta'uu dandeetti jedhanii noormaalii raawwataniiran. Amma immoo Jarmanis qabattee dhiyaattee turte. Filannoo murteessuuf kaan obboloota koo dhugaan filannoodhaan murtaa'a? Hin ta'u. Dhugaan filannoodhaan hin ta'u. Dhugaan barraa'eera waan jedhuun ta'a. Addas dhufuu danda'a. Dheengadda asuma fiildii arsiittis paasteroota gidduutti yaada akkasiitu kaa'aa ture. Walumaan teennee yeroo mari'annu jedha paasteriin tokko yeroo na dubbatu rakkina hin qabu yoo filammaan rakkina qaba. Yoo filannoo kanarra mirkana eenyuun filafa jedhanii mari'ataa turanii jedhan. Namoota achi keessa isaa wajjin marataa turetu natti himaa ture. Maal jechuu barbaadee obboloota koo? Abbaan fedhes yaada fedhe haa jedhu. Dubbiin barraa'eera. Anaafis kan geggeessu maalidha? Ka barraa'eera. Adda polotikaa addunyaatiif jecha haati manaatiif abbaa warraa qixxeera. Haati manaatiif abbaa warraa akkas jechi jedhus sirrii miti. Walqixxummaan qaama tokko eenyummaa tokko qabu dhugaadha walqixxeera. Garuu abbaan manaa mataa haadha manaati. Abbaaniif ilmi isaa waaqummaatti maalidha? Walqixxeera dhugaadha. Garuu abbaan mataa eenyuuti? Mataa Kiristoosiiti. Mataa Kiristoosiiti. Kun qajeelfama karoora fayyinaati jechuudha. Amma kabiraa ammoo samiin ka barbaadu maatiidha obboloota koo. Maatiidha samiin ka barbaadu. Sababni isaa bara Nuhii akkuma ta'e bara Luxii akkuma ta'e yeroo dhufaatii ilma namaas akkasuma ta'a jedhamti macaafni qulqulluun. Bara Nuhiis maatiitu fayyee bara Luxiis maatiitu gargar ba'e hamma maatiinu gargar ba'utti gahe. Kanaaf itti gaafatamummaan guddaan ijoollee keenyaaf haadha manaa keenyaaf nutti kennameera jechuudha. Yoo xiqqaate an maatii kiyya qabadhee samii deemuu danda'u qaba. Samiin kana madaalu tajaajilaan iddoo aarsaatii godhu, tajaajila faaruun godhaan nu duun taane, tajaajila mana keenya keessatti goonuudhaan kan samiin nu madaalu jechuudha. Kanaaf of eeggannaa guddaadhaan maatii keenya irratti xiyyeeffannaa addaa gochuu akka qabnu macaafni qulqulluu lafa nu kaa'eetiin jedha. Achi gasiqee lakkoofsa atis abbaan manaa haadha manaa kee maal godhi jedha? Jaalladhu jedha. Jecha garagaraati. Ajaja garagaraati.
haadha manaatiif maal ta'e jedheen abboomamii jedheen. Abbaa manaatiin hoo jaalladhu jedheen. Jaalladhu. Akkuma abbaan ilma isaa jaallate jaalalli abbaan ilma isaatiin jaalate gara keenya akkuma dhufe Kiristoos akkuma nu jaallate nus haadha manaa keenya maal gochuu qabna jaalachuu qabna. Akkuma Kiristoos abbaadhaaf abboomamu akkuma nu Kiristoosiif abboomamnu haati manaas abbaa manaatiif maal ta'uu qabdi abboomamuu qabdi. Kun silfi sarraan dabarsanii of kennuu gaafata. Ijoolleen diddamarraa ijoollee waan hundumaatti abboota keessanii fi haadhota keessanii maal ta'a abboomamaa. Kun gooftaatti hin tola. Kanaaf haadhaaf abbaa bakka akka bu'eetiin jedhu nuuf immoo eenyudha? Abbaa fi ilma jechuudha. Kiristoos exactly karaa addaatiin akka haadha manaatti iddoo san bu'eet abbaa isaatiif kan of dabarsee of kenne jechuudha. Nuti ijoollee isaa yoo taane haadhaaf abbaa keenyaaf ajajamuu qabna yoo jennu Kiristoos akka haadha keenyaatti nuuf ibsaneera macaafa qulqulluu keessatti. Eeyyee. Akkam jedha haati ijoollee ishee harma hoosiftu maal gochuu dandeetti jedha. Irraanfachuus dandeetti. Angaruu maal hin godhu jedha. Gonkumaa isin hin irraanfadhu jedha. Kanaaf nuti akka ijoolleetti abbaadhaa fi ilmaaf maal ta'uu qabna jechuudha. Ajajamuu qabna jechuudha. Akkuma ijoolleen maatii keessatti haadhaaf abbaan maal ta'u ajajamtu jechuudha. Kun qajeelfama samiiti jechuudha. Kun karoora fayyinaa isa guddaa. Isin immoo abboota nanaa yaadni isaanii akka hin bannetti ijoollee keessan tuttutanii maal hin godhinaa hin aarsinaa. Kanaaf xiyyeeffannaa guddaan nuti ijoollee keenya gochuu qabnu xiyyeeffannaa abbaan karaa ilma isaa nuuf godheera. Xiyyeeffannaa Kiristoos nuuf godheera. Nullee ijoollee keenyaaf ka gochuu qabnu jechuudha. Ka gochuu qabnu. Kanaaf akkasitti maatiin samii bakka bu'a. By the way jalqaba waan maatii akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti ka jedhu tuqaalee kanaan dura qorannee irratti itti aansee ka biraa maatiidha. Abbaaf haadha manaa. Abbaaf ilma jedhee achitti kakaa'e jechuudha. Maatiidha. Maatiin bakka bu'aa waaqummaa lafarratti jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaa addaatiin gochuun baay'ee barbaachisaadha. 22 irraa isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kanarratti warra isinii hojjechiifataniif akka isaan nama gammachiisuuf ija ilaallattanii hojjetanitti utuu hin ta'in gooftaa sodaachaa garaa qulqulluudhaan maal ta'a abboomamaa. Isin lafa kanarra kan jirtan samii bakka buutanidha kan jedhaaru. Namoonni garuu ija ilaallatanii maal godhu hojjetu. Yoo namni isaan ajaju abboomutti dhufe maal godhu bakka jijjiiru. Garuu nuti maal gochuu qabna akka waan samiin nu ilaalaa jirrutti hojii keenyaaf namootaafis amanamoota ta'uun nurraa eegama. Sababni isaa samii bakka buunee irra waan ta'eef. Maatii keessattis iddoo hojjannuttis iddoo barannuttis nu samii bakka buuneeti kan jiru jechuudha. Kanaaf 23 irraa waanuma gootan hundumaa namaaf otoo hin ta'in akka waan gooftaadhaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan maal ta'a jedha. Hojjedhaa. Garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa maal gootu jedha. Akka argattan beekaa jedha. Akka argattan beekaa. Namni balleessaa hojjetu balleessaa isaa isa hojjetu sanaaf gatii isaa hin argata. Nama wal caalchisuun immoo isa bira maal hin jedhu hin jiru jedha. Nama wal caalchisuun isa bira hin jiru. Kanaaf obboloota koo qajeelfama qajeelaa isa samii maatii keenya keessatti waaqummaa akka barruuf maatii keenya keessatti iddoo hojjannutti dhugaa waaqummaa adda baafnee akka barruuf irra deddeebi'ee nu barsiisa jechuudha. By the way dhugaan waa'ee waaqummaa ila kiliir kaleessa hiriyoota koo tokko wajjiniin wangeela Yohaannis boqonnaa 15 qorataa turre achi keessattis baay'ee ifa godhee lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf dhugaatti jabaannee maatii keenyarraa argama waaqaa dadhabnee addunyaaf ifa ta'uu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu eebbifamaa. Amiin.